dalaga shiftati acho daga muhe wai baka hingenne ti baka hingalle lola lolun tandau arko baka degala salam alaikum arko baka ma galun tandau ka baka garte din hingalle ti hilul abada ani badada wallahi badada baka hingalle ti hilul arko baka salam alaikum وعليكم السلام. أنا كيف سنجرني؟ نما جها مطربة جالموين. إنت لو ترب الرحفازة هنجيرني آمنا داود وان كان غوتو دلك. سنغالي؟ آمنا داود وان كان غوتو دلك. سنغالو. والله تكا غوري وري سغوري امني سغوري يچو مامي جمال تكو سغوري بيس مامي جمال يوزل جراته سغوري نا بقى ان وراتي جوتي غند ساري تبو غند مامي جمال با مامي زاسل بترب دبران رب ما سبا زمان إجولمت أنا نهيل تملا سالبتة رب دبل والله يجون قدوم بدي رب والله لذي غارو باغا تينا تاته والله إجولة باغا تينا تاته إجولة باغا تينا تاته نهيل ته والله سلا كسارة كذا سنة oso haga ijoollee teenna taate osoo ammootu ijoollee biraa bakka biraa taate intaloon tun maal akka taatu booda intaloo Aaminaa Daawud jedhamtuun maal akka taatu wallahi zarii isii sanaftu wallahi zarii isii زارين يتي هنا فتوس نجد زارين يتي هدت بقاتر مت هدت والله هدت بقاتر مت نجد خساران تاني करते तो प्यारा ती गलबे से तलोन वाला तीजों गुदुन तरफ दे तीजों गुदुन लुमा तरफ रब्बी नमो गागला से योलेलन तेने ताऊ Aluma sanin bane, wana kas jadi. Intalo amotu, anak gati isi asir sini bida. Ada, aku dah nanti dawai dah kais. Arabom mana? Umat akan amar, sila nam ni mana nanti dawai. Umat akan amar di isi situ kuceraka sabani Adam. Nama kuma to ko di basa dia salah jira umat kanarra di itu sana ada wala oso Libya argu mata angka bose umman oh ambol single cha oh tu jelo Amwe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Jirta akam naga. Alhamdulillah. Collection ni kesi kawaira mala sa sila janda galgala ima jirta balasa. Mas sinjen eda. Ajan tadi nami apa? Nama thalga besar. Maka awalnya dah kerana nama gosa nama maka itu kan jadi nama gudda segala jira, jadi nama gudda lah. Warni mertu tare alfa jadi maka gagga babsi mata aku di mana tari male akasiti ajanta namni beta bolo si berbada video rabe gamana ofun anak rata keri. Yo maka babsi teo wan kana kamata nyat nek nama bola la takut. Gababsi te kana le kesa finna ko tu sinjen ne dalle dufte dega ta kana na dubiste tarte.
ammallee waan kana dhiisii namni kuma dhibba lamaa kun homaa siin godhu gosa namaa maqaa dhooytee akkas akkana jettee badii biraa ofitti hin dhalini. Kootum jettiillee fidi kun abbaa faa ta'uun olgalchi abbaa faa ta'uun. Ayyee lafa arabaatiin barreeffate kan olgalchi keessaa laallaa kootu dubbii kana sillee ta'u kan jettiillee ta'u. Asuma dhaabi ana kana siin jedha kana walaala tokkotti nama biraallee olgalchi namni yaada abbaa. Anamma wanti dubbataa jiru bara namma. Kama mucattiituun beeynaa maayikee kiba. Mudeetara kennuu beeyta. Eenyu kana sii Kama kana. mucattiillee mudeetara lakkoofsa tokko barreesseedhaa kenni. Abaaboon ol darbu kana rakkabi natti kenna abaaboon ol darbaa kana rakkabi. Ila maayikee kennu golchi ka maayikee jedhu. Ka makiinaa waan irra kaate kan orwaali. Kanaaf kootu keessaan laallaa mucattiillee finnaa wanti fudhatumatti haa dhaabatu. Niitorki shaqabaadha. Ajantaa biraa jijjiirii baga labbi lubbuu tantee si baase. Ati nama jabaadha. Obsa godhadhu. Isin martuu rabbi isinii baga isinii fixallee fixattan illee dhageenne namni kumaa fi dhibba lamaa jala jiru kan ijoolleen fixatte. Hiddi wanni lafa jiru hin jiru. Ajantaa isarraa wanni eedan hin jiru. Ilala feemasoota akka jala ol darbu abbo. Abaaboo. Kanaaf ajantaa barbaadanii mana mu'een dhufina nageenya buusaa jenna. Warra nasiyan tayyadu abdiyye. Kalas wanni dhumate kalas wanti raawwatame nageenya akka bu'u isin jenna. Galatoomi mu'ee galatoomi dhugomaati nama jabaadha. Kaleellee miira kee seentee waan nu seenyaan dhaga'uu diddee ammallee kan mucattii maali tullee suma dhaabi. Kootu keessaan naadaan walii feesbuuk hin qabdaa waan jiru maraa nasi hima. Si taraddaa jechuudha. Si gala. Katti taallee si dawwaleen kaastu. Waan gosaatii fi waan gaddaa waliin hin taatu kalee ijoollee gaddaa ololtee hadda gosa bidhaa yoo maqaa dhoolte irra dhaabatu ni jedha. Dhaabatu ni jedha. Abdiyyaa dubbadhu maal jetta sagalee galu. Sagaleen kee hin jiru shaba kanatti fakkaate. Mudeetara abdiin harkaa qaba. Abdiin mudeetara nama galchuu harka qabaate. Annaan jawwaali na diteera. Ayyeen galcha. Maayikee galcha abbo. Bari waan jedhe. Maayikee ayyee ka maayikee dhufan ol galchi. Akkuma jiruun jedhe kalaasin gaabeeta waan haasawite wanna dura tarellee taree jira. Ammaaf himee wanta kana akkuma inni jedhe keessaa nuu ilaalame bareeda. Dhaabi asumatti waan biraallee naasa'ini. Enga. Waan maraa quba qabanii abdiyyee gattillee gaafannee didawwallee haasofsiifnee. Kalas dhaabaa Gattillee kootu. dhaabaa jiraarra malee wanni haasaa jiru. Kalas. Dhaabaa. Laa kalas ganda Jiru namaa maqaa dhahii miidhagdii gosa irraa lamaa dhaabbaddaa kalas miidhagdiitti yaada hin ta'inaa jechuu jira. Mucattii sanillee yaada hin ta'inaa obboleettii ta'e namni dogongora hin jiru dogongorame xabni dhumate muheen illee fixate ijoolleen fi muheen araaraman warra jira jiru kuni araarri bu'e. Mucattii amma inni jedhu tanallee hin araarsinaa kunillee waan guddaa miti dogongora keessa wanni raawwatame hin jira akka muheen jedhu kanallee miti. Soo kanaaf namni jala jirtan kun akkasitti wal quba qabaadhaa malee dubbii takka fuutanii ajandaa qabatanii mucaan gosa namaa maqaa dheef illolina wanni jiru tokko hin jiru. Mucaan miira keessa galee waan akkana haasaa jira. Isallee namni marataa fi abbama hidhataa hin hidhanna. Dogongorri yoo jiraate hin gorfanna. Akkasuma Umar Bukaarii illee Hussein Ramzaa Faatillee jirti yaada haa baatu. Kana akkasitti dhaabaa waan biyyaa dubbatina. Koomenti illee negatiivan barreessina. Ramzaa baga dhufte Umar Bukaarii dubbadhu. Nuti kabaddu me qalqala. Nuti kabaddu. Sagaleen kee jira dubbadhu Ramzaa dubbadhu jira. Haasofni keellee bareeda beektaa jiru wallahi laazimi miidiyaa kanarra deemtee atillee nama walloluu waan biraa haasa'uu irraa muheelleen jechuudha. Akkuma jiruun jedhe dubbii yookiin keessaan isin ilaalla yookiin immoo lakki gilixii malee jettellee miidiyaa maratti dubbii isinii xumurree akkasitti girgirrii biraa barbaachisaa beeku. Wallahi keessaan isin ilaalla. Waan namni jedhu immoo dhagayaa. Aboome miiti qabadhu jiloo miiti qabadhu. Ela muhe na dhageetta. Dagang dan itu kan isaan hojjetu.
Taphatu Ramzaa shabakaan kee hin jiru. Kiyyaamiti kamoo jedhamu shabakaan kee hin jiru. Dubbadhu Ramzaati namni kumaa fi dhibba tokko kuusi dhagaa dubbadhu Ramzaa sagaleen kee hin jira. Ani muhee wanni jedhuuni yoo mucaa walitti illee araaramu jettan mucaa ammallee walii wasaftanii walii hiitanii waltumuu hin dandeettan garuu dhimma gandaatiif dhimma gosaa keessaa baya yoo didde yoo hin araaramu nuun jedhu wallaahi billahi mucaa walii wasaftanii muka walii cabsitan sanii achi dhimma gandaatiif dhimma gosaa keessaa baya wallahi guyyaa isinii qabnee jechuudha dhimma gosaa keessaa baya dhimma gandaa keessaa baya assalaama isin araarsina garuu awwala ana amaraa isinii kenna dubbadhu umar Jarana beeytanii an amma ijoolleen tun martinuu ijoollee biyya tokkooti. Anaaf wal qixa ija bitaatiif ija mirgaati. Ammoo akka namni wal dhabullee hin barbaannu ilmi namaa ta'ee kan waliin lolleen jiru. Ani obboleeyyan waliin dhaladhe sadii qaba. Sadiiniinuu wal buruusee jira dhugaa isinitti hima. Namni obboleeyyan wal tumaa jechuudha. Namni waliin lolleen jiru. Nuyi biyya tokkooti miti ambuu wal loltee tumaan fixan. Dubbii kana ammoo osoo miidiyaa irratti hin taane karaa keessaatiin isallee muheellee itti dhaynee an dhugaa dubbachuun muhee kanan dubbifnee hin sobu dubbifnee hundeessiituu bakka tokkotti walitti qabnee